Oduu keenya jalqabaatiin ummanni Oromoo ijoollee isaatiin miidhamaa jira jedhan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Pirezidaantiin kun hooggansi isaanii hedduun dhiifama gaafachuun ummata isaanii araarfachuu akka qaban waamicha dhiyeessan. Pirezidaantichi kun ofii isaaniitiif maal hojjechaa jiru gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin dubbi himaa ministeera dhimma alaa ta'uun waggoota dheeraaf tajaajilaa kan turan Ambasaaddar Mallas Alam biyya baqatanii jedhame. Ambasaaddar Mallas Alam aangoo dhiisanii biyya baqachuu hordofee Nabiyyuu Taadilaan bakka isaanii bu'uun dubbi himaa ministeera dhimma alaa ta'uun muudamaniirus jedhameeti jira. Dhimma kanarrattis gabaasa bal'aa ni dhageessu. Oduu xumuraatiin Koreen teeknikaa Somaaliilaand waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa waliin mallatteeffame hordofu miseensota paartiilee mormitootaatii fi paarlaamaa waliin marii gaggeessuun ibsame. Maaliif paartiilee mormitootaatii fi paarlaamaa waliin mari'ate gabaasa guutuu ni dhageessu. Akkam jirtu daawwattoota hordoftootaan Olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jedha. Oduu keenya jalqabaatiin ummanni keenya ijoollee isaatiin miidhamaa jira jedhan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Obbo Shimallis Abdiisaa Oromoon ijoollee isaatiin miidhamuun miidhaa isaa hin xiqqeessu jechuun dubbatan. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa kun kaleessa galgala ergaa gama miidiyaa hawaasaa isaatiin dabarsaniin ummanni kadhatee osoo hin taane kooree Oromiyaa keessatti tajaajila argachuu qabaa jedhan. Pirezidaantichi hooggansi hunda dura ummata akkamii akka gaggeessu ifatti beekuutu irra jiraataa jechuun hooggansa isaaniitiifis ergaa dabarsan. Ummanni kun ummata jijjiirama beekuu fi jijjiiramaas barbaaduudha jedhan pirezidaantichi ergaa dabarsan kanaan. Oduun osoo hin taane sirnoota akka tulluu fuuldura isaa jaajaa turan ummanni kun burkutoo taasisee lafa buusee argineerras jedhaniiru. Adeemsa jijjiiramaa waggoota 5 darban kanas hamilee olaanaadhaan ummanni tiksaa ta'e ummata Oromoo ta'uu kan ibsan pirezidaantii naannoo Oromiyaa kun jijjiiramni taatee guyyaa guyyaa ta'uus dubbatan. Yeroo gabaabaa keessatti misoomuun akka danda'amu shaakallii qabatamaa horateeras jedhan. Gocha isaatiin ummanni keenya yommuu madaalamu garuu hooggansi hedduun isaanii hooggansummaan isaa ummata jijjiirama dahee guddisu kanaaf ta'uu hin hubannee jedhan. Hubannoon kun osoo jiraatee ummata kanaaf aarsaa fedhe kaffaluuf liphii ijaatiif kan waamu hin ta'u ture jedhan pirezidaantii naannoo Oromiyaa. Haa ta'uti aarsaa addaa miti tajaajiluma ummanni qaroon kun kooree argachuu qabullee hooggantoonni tokko tokko ummata kanaaf kennaa hin jiranii jechuun hooggansa isaanii komatan. Silaa ummanni keenya sirnoota hedduu irratti fe'aman hadheeffatee qabsaa'uun isaa maaliif ture jechuunis hooggansa isaanii ummata tajaajilaa hin jirre gaafatan. Tajaajila isaaf malu kooree argachuu hin turre jechuunis warra hooggansa irra ta'anii ummata hin tajaajille kana deebisuun gaafatan pirezidaantichi. Dhugaan jiru garuu kana hin agarsiisu jedhan. Inumaayyuu ijoollee isaatiin mirga isaarraa ummanni keenya moggeeffameera jedhan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa. Kajeeltuu tajaajila ta'ee mul'ateera jedhan. Waggoota 5 kana ummanni silaa tajaajila gahaa argachuu qabu. Tajaajila argachuun haa hafu kajeeltuu ta'aa jira jedhan. Dhugaan fudhachuu qabnu yoo jiraate Oromoon ijoollee isaatiin miidhamuun miidhaa isaa hin xiqqeessu jedhan pirezidaantii naannoo Oromiyaa kun. Ummanni kun rakkoolee alaa fi keessaan hooggansumti isaa itti uumu hunda dandamatee jijjiirama kana tiksaa jira kan jedhan pirezidaantii naannoo Oromiyaa kun osoo ummata qaawwa hooggansa jiru ofumaan duuchuu ta'uu baate qaaxa ummanni keenya bittinnaa'ee mootummaan illee rakkoo keessa galee jedhan. Egaa akka hooggansaatti waa lama hubachuun dirqama ta'a kan jedhan pirezidaantii naannoo Oromiyaa kun ergaa dabarsaniin tokkoffaa ummata akkamii akka hoogganaa jirru beekuu qabnaa jedhan. Lammaffaa hanga tajaajila qulqullina qabuu fi ga'umsaan ummata kana hin hooggannetti wanti addaa nuti hooggannu akka hin jirre hubachuun barbaachisaadha jedhan pirezidaantii naannoo Oromiyaa kun. Dhumarrattis jedhan pirezidaantichi ummanni keenya har'aas ijoolleen isaa of jijjiirtee
tajaajila isaaf malu kan kennituuf ta'uu abdii guutuu qabaachuu ibsaa jedhan. Hoggansi sadarkaan jiru hundi osoo abdii hin kutatin ariitiidhaan of jijjiiree ummata isaa araarfatu akka qabu cimsee hubachiisuun barbaadaa jechuun hoggantoota ummata isaanii hin tajaajilleen ummata keessan hatattamaan araarfadhaadhaa jechuun dubbatan. Pirezidaantiin waggoota 5 darbe kana namoota babbeekamoo koree nageenyaatiin ajjeesaa turan akkamiin ammoo hoggansa isaan jalaatiin dhiifama gaafadhaa ummata keessan araarfadhaa jechuun dubbatan kan jedhu gaaffii biraati. Walumaa galatti pirezidaantiin naannoo Oromiyaa keessatti ummanni rakkachaa jiraachuu ofii isaaniitiifuu ragaa ba'aniiru. Pirezidaantichi maaliif kaleessa galgala dubbii kana gabbaasan kan jedhu ammatti gaaffii yeroon gaafattudha. Oduu biraatiin dubbii himaa ministeera dhimma alaa ta'uun waggoota dheeraaf tajaajilaa kan turan Ambasaaddar Mallas Alam biyyaa baqatanii jedhame. Ambasaaddar Mallas Alam aangoo dhiisanii biyyaa baqachuu hordofee Nabiyyuu Taadilaan bakka isaanii bu'uun dubbii himaa ministeera dhimma alaa ta'uun muudamaniirus jedhameeti jira. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Nabiyyuu Taadilaatiin dubbii himaa haaraa gochuun muudateera. Kanaan dura dubbii himaa ministeerichaa kan turan Ambasaaddar Mallas Alam barnootaaf biyya ba'uu isaanii Addis Istaandardi garuu maddeen amanamoorraa hin odeeffadhe jechuun gabaase. Haa ta'u malee gabaasonni tokko tokko akka ba'aa jiranitti Ambasaaddar Mallas Alam biyyattiidhaa barnootaaf osoo hin taane ni baqatee jechaa jiru. Ambasaaddar Mallas Alam waxabajjii bara 2022 dubbii himaa ta'uun gara ministeerichaatti deebi'uu isaaniitiin dura bara 2018 irraa kaasee Keeniyaatti Ambasaaddara Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa turan. Obbo Nabiyyuun kanaan dura gamtaa Afriikaatii fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti Itoophiyaa bakka bu'uun muuxannoo dippiloomaasii guddaa horataniirus jedhameera. Kana malees imbaasii Itoophiyaa Saawud Arabiyaatii fi Afriikaa kibbaatti argamutti itti aanaa qoonsilaa jeneraalaa ta'uun tajaajilaa akka turanis ibsameera. Ambasaaddar Taayyee Asqasillaasee ministeera dhimma alaa ta'anii muudamanii ji'a tokkoon booda dubbii himaa ministeera dhimma alaas biyyaa baqatan. Maaltu ta'ee ambasaadarri kun akkanumaan callisanii biyyaa bahanii gaggeessaan tokko osoo hin taasifaminiif akkamiin dhabamanii kan jedhu gaaffii namoota hedduus ta'eera. Oduu biraatiin Koreen teeknikaa Somaaliilaand waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa waliin mallatteeffame hordofu miseensota paartiilee mormitootaatii fi paarlaamaa waliin marii gaggeessee jedhame. Koreen teeknikaa waliigaltee ulaa galaanaa Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame akka hordofu itti gaafatamummaan kennameef paartiilee mormituu waddanii fi USID akkasumas ammoo koree dhaabbii mana maree bakka bu'oota biyyattii waliin marii gaggeessuun milkaa'ina guddaa irra gahuu maarsariitiin horn dippiloomaat gabaaseeraa jechuun Addis Istaandardi gabaaseera. Korichi walga'ii waldura duubaan kaadhimamtootaa fi hooggantoota paartiilee mormitootaa waliin taasiseen waliigaltee wal hubannaa Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallattoo ilaalchisee ejjennoo qabanis ibsaniiru jedhameera. Kana malees koreen teeknikaa kun qaamolee hawaasaatii fi qooda fudhattoota adda addaa irraa galteewwan waliigaltichaa gabbisan fudhachaa turuun isaanii ibsameeti jira. Koreen kun ilaalcha adda addaa hirmaachisuudhaan waliigaltichi fedhii fi yaaddoo qaamolee dhimmi ilaallatu hunda kan calaqqisiisu ta'uu isaa mirkaneessuuf kan kaayyeeffate akka ta'e ibsameeti jira.